Jirra jirtuu hordoftoonni madda walaa buutuu hundi keessanuu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtan maratti isin biraa gahu. Egaa arras viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira hordoftoota tiyya. Viidiyoo irraa immoo viidiyoo baay'ee tokko namatti tolu tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee akka irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba jechuudha. Jalqabarra namoonni channel kiyya faaraa dhuftan welcome to my channel jedhee jira baga nagaan dhuftanii. Egaa channel kiyya subscribe godhuudhaaf YouTube keessanii galtuu madda walaa buutuu search godha. Erga search gootanii booda subscribe madda mallattoo diimatti sanarratti hidhan. Egas booda mallattoo notification gubbarra all ta'etu sanatti hidhu jechuudha. Viidiyoowwan hedduudha kan kanaan dura gadhiise. Viidiyoowwan barnoota hedduu dabarsan bakka viidiyoo seeduu kana keessa galuun as keessa galtanii barnoota hedduu as keessatti ni argattu. Keessa galaa irraa fayyadamaas ni jedha. Kallattiimaan gara barnoota irraatti yeroo dabarru barnoota irraa kanaan dura barnoota waa'ee WhatsApp meseejii namni nuuf ergee ka'ee ergas delete godhe akkami arguu dandeenya ka jedhu asiin dura isin barsiisuun kiyya ni yaadatama jechuudha. Egaa har'a immoo messenger irratti namni meseejii nuuf ergee eegasii delete yoo godhe akkamitti arguu dandeenya ka jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo na wajjin turtan waa hedduu hubattu na wajjin tura. Jalqabarra Google Play Store keessan keessa galtanii aappii gabbuuftu. Aappichis maqaan isaa Onsin Messenger jedhu kana haala kanaan aappichi kana daawunlood gootu jechuudha. Anama daawunlood godhee jira waan ta'eef open godhee isin garsiisa. Jalqabarra yeroo isiniif banamu haala kanaan isin banama mallattoo bakka kanarratti right gootanii continue jettu. Egas booda enable permission jedhu kanarratti nuti ina allow ta'etu tanarratti ina jechuudha. Egas booda continue jennaani. Haala kanaan isinii baasa jechuudha. Jalqabarra messenger ka jedhu kan qixxee jiru kanarratti filanna. Egaa right kana kennee booda continue jennee jechuudha. So haala kanaan gubbarratti hiixu kunoo iddoo kanarra jechuudha meseejii yoo delete ta'e asirratti kan save godhu jechuudha. Fakkeenyaaf aappii kana keessaa baanee messenger keessa galla jechuudha. Fakkeenyaaf haala argaa jirtan kanaan bilbila lamaarratti kan fayyadamu bilbila lamaan kan isin garsiisaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf messenger bilbila kaanirraa seenee meseejii haa barreessu isa kanarraa illee meseejii naa dhufu ni eega jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila kaanirraa haa barreessu. Asirra haala kanaan uma barbaade jedhee barreessaa jira jechuudha. So haala kanaan amma fakkeenyaaf akkam nagaa jirta fayyaa keetii meseejiin jedhu asirratti illee dhufee jira jechuudha. Haaluma argaa jirtan kanaan kunoo iddoo kanarratti meseejiin kunoo dhufee jira jechuudha. So meseejii kana fakkeenyaaf yoo delete ta'e akkamitti argina ka jedhu fakkeenyaaf delete godha meseejii kana. Egaa haala kanaan delete godha jechuudha. Remove for you and from for everyone ka jedhu kanarratti kan gubbarraa kanarratti ina bilbila akka inni sirraa badu jechuudha. Akkasuma ammas remove for everyone jenna meseejiin angareef jiru badee jira jechuudha. As gubbaallee hin jiru keessallee yoo galleellee remove ta'ee jira kun haala argaa jirtan kanaani. Fakkeenyaaf aappii san keessa gala jechuudha. Haala amma argaa jirtan kanaan kunoo aappiin sun save godhee nu teessisaa jira. Fakkeenyaaf nuti bilbila keenya osoo hin ta'in osoo nuti hin banin dura meseejii namni nu ergee egasii delete godha. Haala kanaan save ni godha kunoo akkam nagaa jirta fayyaa keetii kedhu wal duraa duubaan jechuudha. Kan jalqaba barraa'u fakkeenyaaf akkam nagaa jirta kedhu kana jalqaba waan barreesseef gara gadiirra dhufa. Inni kun immoo gubbamarra haareen gubbarra jira jechuudha jala osoo hin taane. So haala kanaan akkamitti waan baay'ee tokko namatti toluudha. Fakkeenyaaf ammas irra deebi'ee wama arge jedhee haa barreessu kana keessaa bahee jechuudha. Fakkeenyaaf wama arge jedhee barreessa jechuudha. Irra deebi'ee isin garsiisuudhaaf malee haala kana argitanii jirtu. How are you jedhu kana barreessee jira. Fakkeenyaaf as keessa delete erga godhee ammas haala kamiin argina ka jedhu isin garsiisa. Kunoo delete ta'ee jira aappichuma keessa seenna kunoo haala argaa jirtan kana meseejiin kunoo gubbaa kanarra jira. Baay'ee tokko waan namatti toluudha akkas irraa fayyadamtan abdii guddaa qaba. Viidiyoon kun ana baay'ee natti tolaan isiniif isinii dhiyeesse. Viidiyoon kun yoo isinitti like godha akkasuma immoo hiriyoota keessan biraan gahuu hin dagatinaa. Viidiyoo bareeda biraa qabadhee hanga isiniif dhiyaadhutti viidiyoo kana wajjin barnoota gaarii isiniif haa ta'u turtii gaarii.